nan kennaa. Ati ana duratti gatii jabeessaa fi ulfina qabeessa waan taateef waan ansi jaalladhuufis qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee nan kennaa. Ani si wajjin waan an jiruuf hin sodaatin. Sanyiin kee gara baha biiftuutii nan fidaa, gara lixa biiftuuttis walitti siif nan qabaa. Ani biyya gara bitaatiin gadi isaan dhiisi, biyya gara mirgaatiinis isaan hin dhoowwain. Hin dhoowwatin nan jedhaa, ilmaan koo biyya fagoodhaa. Intaloonni koo sandaara lafaatii haa dhufanii jedha. Warri maqaa kootiin waamaman hundinuu warri ani ulfina kootiif uummadhee warri ani tolchee bifa itti godhee haa dhufan jedha. Macaafa Isaayyaas kana keessatti Waaqayyoo saba isaatiif iddoo kanatti abdii gaafa kennu argina. Abdii inni jedhu kun jireenya namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Namni yeroo baay'ee wanti inni itti rakkatuuf itti dhiphatu abdii gaafa dhabedha. Namni abdii hin qabnee waan godhus hin beeku, waan hojjetus hin beeku, waan karoorsus hin beeku, waan yaadus hin beeku. Yeroo baay'ee seexanni namarratti kan inni hojjetu abdii kutuudhaani. Seexanni tokko nama amantii qabu akkuma sodaatu, nama abdiin kunnes baay'ee sodaata. Sababbiin isaa seexanni yeroo hundumaa lolli isaa inni guddaan jireenya namaa keessatti abdii kutachiisuudha. Biyya irratti, mootota irratti, gurguddoota irratti, amantoota irratti, saba kamirrattuu karaa abdii kutachiisu barbaaduun amala seexanaati. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa baroota keessatti wanti inni hojjetu maalii yoo jenne Waaqayyo abdii namatti gochuudha. Egaa macaafni qulqulluu gaafa kaasu namoonni baay'een abdii dhabanii turan. Namoonni baay'een abdii kutanii turan. Namoonni baay'een abdiin isaanii citeera. Namoonni baay'een mala dhabanii turan. Waaqayyo garuu gaafa sabni abdii kutaniiru jedheen dhiisu. Iddoo kanatti otoo hin galiin kutaan amma dubbisetti sabni Israa'el gaafa biyya Gibxii keessa jiran abdii kutanii turan. Kanarra jireenya hin qabnu, kanarra abdii hin qabnu, asuma garba taanee jiraanna. Garbummaa kanatti hafneerra. Bakka warri Gibxii kun nu bitaniiru, asumatti harka kennannee bara keenya fidna jedhanii abdii kutanii turan. Yeroo waan nyaatan dhaban abdii kutaniiru, yeroo dheebotan abdii kutaniiru. Yeroo mootiin Fari'oon akka barbaade isaan godhu abdii kutaniiru. Yeroo lafti baqaqee isaan liqimsu abdii kutaniiru. Yeroo bofti iddee isaan fixu abdii kutaniiru. Abdii kutannaan saba Israa'el baay'ee guddaa ture firakko. Haa ta'u malee Waaqayyo saba kana abdii kutannaa keessatti hin dhiifne. Har'as ergansii qaban. Waan abdii kutte keessatti Waaqayyo sin dhiisu. Waan abdiin isaa cite keessatti Waaqayyo gara kee dhufa. Waan hin ta'u jette irratti Waaqayyo gara kee dhufa. Waan mala hin qabu jette irratti Waaqayyo gara kee dhufa. Waan hin danda'amu jette irratti Waaqayyo gara kee dhufa. Raalaasee keeterrebeele behenemes. Inna abdii kutatu namni waan abdiin jiru itti hin fakkaatu yeroo baay'ee. Sabni Waaqayyoo kun abdiin jira kan jedhu dura isaanii hin dhufne. Abdiin jira kan jedhu keessa isaanii hin dhufne. Deebinee kaanaa, deebinee ijaaramnaa, deebinee nama taana kan jedhu tasumayyuu keessa isaanii hin dhufne. Haa ta'u malee Waaqayyo abdiitti godhe. Haaleluyyaa. Akkamitti Waaqayyo abdii isaanii ijaare yoo jettan sagalee abdii isaanii erge. Haaleluyyaa. Sagalee abdii kan inni isaanii erge karaa Musee Waaqayyo akkas jedhe. Ka'aa gara fuulduraatti deemtu jedhe. Waaqayyo harkaan sin baasa ka'aa jedhe. Haaleluyyaa. Sinini kachiisa mootii gidiramaa kanarraa jedhe. Mootii hamaa kana harkaa sinin baasaa jedhe. Waaqayyo waan himachaa gaafa abdii sitti godhu waan si rakkise harkaa si baaseetu. Waan si hidhe harkaa si baaseetu. Waan si qabe harkaa si baaseetu. Waan si awwaale harkaa si baaseetu. Waan gadi si qabe harkaa si baaseetu. Ka'aa harkaan sin baasa jedhe Waaqayyo. Haaleluyyaa. Abdiitti godhe Waaqayyo. Durse yeroo hundumaa waan abdii kunne keessatti Waaqayyo abdii nutti godha. Kan akka Waaqayyoon jiru arras kan hin dubbadhu ani Waaqayyo abdii isinitti godha kan jedhudha. Waaqayyo abdii nutti godha kan jedhudha. Mana gaa'ila abdii kute, tajaajila abdii kuttan, jireenya abdii kuttan, wanta sin abdiitti kuttan hundumaatti
Waaqayyo abdii qabate gara keessan dhufa. Abdii keessan haareessa. Jireenya keessan haareessa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu abdii kutannaan maalirraa dhufaa yoo jenne inni jalqaba kan nuti ilaaluu qabnu abdii kutannaan maalirraa dhufa? ተስፋ መቁረጥ ከምን ይመጣል? ብዙ ጊዜ ክርስቲያን ተስፋ የሚቆርጠው ምንድነው? ከምንድነው ፍርሃት ተስፋ መቁረጥ የሚመጣ ብንል አንደኛው ከፍርሃት ነው። አብዲ ኩተና keessatti kan abdii nama kutachiisuuf sababa ta'e inni guddaan maalidha yoo jettan sodaadha. Firaata isa jennu. Sodaa. Sodaa. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu keessatti gaafa kaafnu namoonni jajjaboo jedhaman, namoonni gurguddoota jedhaman, namoonni baay'ee macaafni qulqulluu ol kaasee haasa'u kan isaan dadhaban yoo jiraate sodaa keessatti. Sodaan jireenya namaa keessatti baay'ee rakkisaa fi isa olaanaadha. Namni sodaa qabameera taanaan, sodaan namarra jira taanaan, keessi namaa sodaan guuteera taanaan kallattumaan namni abdii kutannaa keessa gala. Macaafni qulqulluu kanarraa kan ka'e namoota baay'eedhaan maal jedha? Hin sodaatinaa jedha. Hin sodaatin deddeebi'eedha. Sodaani nama cabsa, sodaan nama ajjeesa, sodaan abdii nama dukkaneessa, nama guddatu, nama boru biyyaaf ta'u, nama boru dhalootaaf ta'u, nama boru galma ga'u, nama boru iddoo guddaa ga'a jettan baay'een isaanii kan abdii kutanii caban sodaadhaani. Sodaan jireenya namaa awwaalutti tokkoffaadha. Namoonni baay'een hin sodaatu. Namoonni baay'een sodaa keessa jiru. Raavaa seketerre vehenemeeyya. Olizo kotoholohos ilaa voehelevehes. Kanaaf sodaachuun qabdani. Wanti guddaan ani isinitti himu sodaa keessaa ba'uudha. Namni sodaatu jijjiiramuu hin danda'u. Namni sodaatu waan haaraatti siquu hin danda'u. Namni sodaatu waa arguu hin danda'u. Namni sodaatu boru guyyaan haaraan jiran jedhu. Maaliif? Waan isa sodaachisu keessa dhaabbate isa boruu ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu sodaa ooluudhaaf inni guddaan maal gochuu qabna yoo jettan inni jalqabaa haala jirru ilaaluu dhiisuudha. Ka'umsa sodaa kan ta'e maalidhaa? Haala jirru ilaaluu dhiisuudha. Namoonni baay'een maal sodaanna yoo jettan wanti nuti keessa jirru gaafa nutti dhaadatu abdii kunna. Maalan jedhe? Wanti nuti keessa jirru እኛ ያለንበት ሁኔታ ሲናገረን ሲያስፈራራን በእኛ ላይ ከባድ ሲሆን ተስፋ እንቆርጣለን። ለዚህ የተስፋ መቁረጥ ምክንያት የሆነው ፍርሃት ነው። ፍርሃት ለማስወገድ ደግሞ እኛ በውስጥ ያለንን ነገር የሚያስፈራራንን ነገር እሱን አለማየት መፍትሄ ይሆናል ብዬ እናገራለሁ። ከናፍ jireenya keenya keessatti kan abdii nu kutachiisu ooluudhaan maal gochuu qabna? Wanta keessa jirru san ilaaluu dadhabuudha. Waan keessa jirurraa ija keenya kaasuudha. Fakkeenyaaf dhukkuba qabna taanaan dhukkuba keenya ilaaluu dhiisuudha. Waaqayyoon ilaaluudha. Qorumsa qabna taanaan qorumsa ilaaluu dhiisuudha. Haaleluyyaa. Wanta jecha namaa wal'aansoo garaagaraa eebba dhabne yoo ta'e balballi cufame waan garaagaraa keessaan ba'u jennee sodaachuurra Waaqayyoon ilaaluudha. Nama tokko tanarra ergaa hima. Nama gurra qabu afurri qulqulluu isa jedhu dhaga'utti. Haala keessa jirtu hin ilaalin abdiin kee akka deebi'u yoo barbaadde. Haala keessa jirtu hin ilaalin abdiin kee akka itti fufu yoo barbaadde. Haala keessa jirtu hin ilaalin karaan kee akkasiif qajeelu yoo barbaadde. Namoonni baay'een kan isaan abdii kutan, kan isaan nyaata aman, kan isaan namaa gadi ta'an, kan isaan itti dukkanaa'e inni guddaan maalii yoo jennee kaafnu sodaadha. Afreed ishii ingiliffi jettu. Firaat isa jennu amaariffaan. Hallelujah. Namoonni baay'een seexanni laphee dhaloota baay'ee kan bulleessee fiigicha keessaa baase sodaadhaan rukuteetu. Waa tokkoon sanitti himaani. Tarii ijoolleen baadiyyaatti guddattan akka keenya yoo jiraattanii waa beektu. Sareen baadiyyaa baay'ee hamaadha. Saroonni baadiyyaatti guddatanii baay'ee hamoota. Sababbiin isaan hamoota ta'anii maaliif yoo jettan
yeroo baay'ee adamoo bosonuu waan ittiin deemnuuf, yeroo baay'ee kuruphee waan ittiin adamsinuuf, yeroo baay'ee qamalee daljeessa waan ittiin adamsinuuf saroonni baadiyyaa baay'ee hamoota. Hammina isaan irra darbanii gaafa bineensa tokko arganii biraan hafanii baay'ee fiigu. Amma fakkeenya inni dubbachuu barbaadu yeroo baay'ee sareen yoo sin duukaa fiigee yoo ofirra teessan yookiin yoo lafa ciistan sinirraa deebi'a. Fiignaan sareen fiigee si biraan hafu. Jireenya namni jiraatu keessatti fiignaan sareef kanniifni sin qabe taanaan sin biraan hafu. Kanniifnis yoo dandeesse ofirra taa'e yoo dandeesse muka wayii jala gali malee kanniisni immoo si duukaa fiignaan hin hafu sababiin isaan balali'a waan ta'eef. Sareenis akkuma kana nama ari'ee nama biraan hafu. Kuni maalirraa kaaseetu fakkeenya fudhatta nama waaqayyoo naan jedhan seexanni yeroo baay'ee nama sodaadhaan ari'achuutti ka'e biraan hafu. Amma harka kennisiisutti, amma abdii kutachiisutti, amma ofirra teessisutti seexanni ulee sodaatiin si dha'ee taanaan si biraan hafu. Tokko waa tokkoon sinitti mafara keessa akka tasaa ajjeese taanaan yeroo hundumaa sodaa du'aa keessa kaa'a. Maalan jedhe fira keessa akka tasaa nama du'aan ajjeese taanaan kan kees meerri abdiin inuma duutaa'edhaan. Kan kees dhumeera barii kunooti guyyaan du'aa'edhaan. Yeroo baay'ee seexanni laphee kiristaana baay'ee cabsee abdii isaan keessa jiru kan inni dukkaneesse. Karaan isaanii akka waan karaa dheeraa hin taanetti gabaabaadha kanaan booda hin jiru jedhee fiigicha keessaa namoota baay'ee seexanni kan baase sodaadhaan rukuteetu. Lapheen namoota baay'ee sodaa qaba. Lapheen sammuun namoota baay'ee jireenyi namoota baay'ee sodaa qaba. Keessaayyuu yeroon amma keessa jirru kun addunyaan kun sodaadhaan kan guuttedha. Maaltu ta'aa? Akkam taanaa? Akkamitti jiraannaa? Maal ta'aa jirraa? Maaltu nutti deemaa jiran? Sodaa addunyaan kun qabdudha. Kan addunyaa keessaa yoon ba'e biyyi keenya sodaa guddaa keessa kan ishiin galtee abdii kutattee jirtu. Maaliif yoo jettan sodaan waan ijaan arginu dhalootatti waan baay'ateef namoonni baay'een jireenyi maal godhaa jedhu. Haa ta'u malee seexanni sodaadhaan rukutuu qofa otoo hin taane namoota baay'ee abdii isaanii akka tasaa harkatti dhaamsa. Namoota waaqayyo kakatee fi namoota waaqayyo waadaa galee fi namoota waaqayyo siniif jira jedhe, namoota waaqayyo karaan sinii bana jedhe, namoota waaqayyo eebban sin godha jedhe, namoota waaqayyo biyyaaf sin taasisa jedhe, seexanni sagalee sodaa gaafatti dhageessisu namoonni baay'een waan qabatan wallaalanii ofirratti murtoo kan godhan addunyaa kanarraa danuudha. Yoon sinii kaasee yeroo tokko seexanni jireenya abdii qabdu gaafsi jalaa fuudhu kanaan booda jireenya hin jiru jedheetu istoppeedha. Dhaabi kanarreedha. Migarmaachuu ነገር ብዙ ሰው ተስፋቸውን እንዳይቀጥል ያደረገው ተስፋቸውን የቆረጠ አጋንንት ምንድን ነው ብትሉ በቃ ከዚህ በኋላ ህይወት የለም ካለ አጋንንት ብዙ ሰዎች በራሳቸው ላይ ውሳኔ ወስዶ የሞቱ ራሳቸውን ያጠፉ መድኃኒት የጠጡ በገመድ ራሳቸውን የገደሉ ብዙ አሉ። ባይኤንሳኒ ፉኞዳን ሂዳ ገራገራቲን ኦፍረቲ ሙርቶ ጎደተኒ ከነፈ ጄሰኒፍ አብዲ ቦሩ ዋን itti dukkaneesseef namni gaafa sodaadhaan dhaalame isa boruun ilaalu. Kanaaf waa tokkoon siniin jedha. Kanaaf inni guddaan abdii kan nama kutachiisu maalan jedhe sodaa yookiin yaaddoodha. Kutuma ammaa keessa jira. Isaayyaas 43 irra inni biraa maalidha yoo jenne wanti abdii nama kutachiisu aariidha. Niddeet የምንለው ingiliffisaa maal akka jedhu hiika isaan barree. Kanaaf yeroo hundumaa namni aarii aaruu abdiin qabu. Yeroo hundumaa gaafa aarii aaruu murtoo gurguddaa murteessa waan ta'eef namni akkasii carraa isa boru waan argaa jedhuun qabu. Kanaaf aariin inni guddaan kan nama dhibu keessaa guyyaa boruu nu hanqisa. Maaliif? Gaafa aarree murtoo gurguddaa furanna. Gaafa aarree murtoo gurguddaa furanna. Aarii keessatti aariin jira. Namni uumamee nama ta'e inaarree hin uumamnes hin jirus hin jiraatus inaarra. Aariin nuti aarru garuu wanta tarkaanfiitti nu deemsisu yoo ta'e
abdii boru jiraachuu, abdii boru waa arguu, abdii boru waa bira ga'uu sana nu jalaa hambisa yookiin nu jalaa hanqisa. Namoonni baay'een gaafa aaran ajjeesuu, balleessuu, karaatti hambisuu, miidhuu, waan garaa garaatti gaafa deeman abdiin isaanii hin cita. Fakkeenyaaf nama jireenya boruu yaadu tokko aaree nama miidhe taanaan mana hidhaatti galee barasaa abdii kutee fixa jechuudha. Kanaafuu inni kun ijoodha. Inni kan biraa kan abdii nama kutachiisu maalii yoo jenne obsa dhabuudha. Teegiste maaxaati. Roomee 5:4 obsi qoramanii ba'uu fida, qoramanii ba'uun abdii fidaadha. Obsi. Haleluuyaa. Obsaa jedhama caafni qulqulluu deddeebi'ee obsa qabaadha. እንግዲህ ሁል ጊዜ መጽሐፋችን ወይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ትዕግስት ይኑራችሁ ይላል። የተረጋጋ ሰው ትዕግስት ያለው ሰው ነገን የማየት ተስፋ አለው። ሜዱበዳ ነምኒ ኦብሰ ቀቡ ጨራ ቦሩ አርጉ ቀባይዳ ኢላ tokko tokko obsa dhabuudhaan irratti murtoof irratti murte